Hanuma na doorsisu ginuma naan jettu Hanuma na doorsisu ginidhamta naan jedhu Karchallee buuta jedhu Karchallee buuta jedhu Qaallitti buuta jedhu Qiliinxoo buuta jedhu Karchallee yoon bu'ee maali Qaallitti yoon bu'ee maali Qaallitti saanqaan sibiila Qiliinxoo yoon bu'ee maali Karchallee yoon bu'ee maali Karchallee saanqaa sibiila Qaallitti saanqaa sibiila ilgoo walgahii dhiira Karchallee saanqaan sibiila iddoo walgahii Hanuma na doorsisu ginuma naan jettu Hanuma na doorsisu ginidhamta naan jedhu Karchallee buuta jedhu Karchallee buuta jedhu Qaallitti buuta jedhu Qiliinxoo buuta jedhu Karchallee yoon bu'ee maali Qaallitti yoon bu'ee maali Qaallitti saanqaan sibiila Qiliinxoo yoon bu'ee maali Karchallee yoon bu'ee maali Karchallee saanqaa sibiila Qaallitti saanqaa sibiila ilgoo walgahii dhiira Karchallee saanqaan sibiila iddoo walgahii Hanuma na doorsisu ginuma naan jettu Hanuma na doorsisu ginidhamta naan jedhu Karchallee buuta jedhu Karchallee buuta jedhu Qaallitti buuta jedhu Qiliinxoo buuta jedhu Karchallee yoon bu'ee maali Qaallitti yoon bu'ee maali Qaallitti saanqaan sibiila Qiliinxoo yoon bu'ee maali Karchallee yoon bu'ee maali Karchallee saanqaa sibiila Qaallitti saanqaa sibiila ilgoo walgahii dhiira Karchallee saanqaan sibiila iddoo walgahii Haaceequ du'uun kee waggaa guutte du'a kee amanuu dadhabnee waggaa nutti geesse Hacaaluu qofa osoo hin taane akkuma maqaasaa hunduma caala Hacaaluun Hundeessaa egaa addunyaa kanarraa boqotee waggaan isaa geessee jirti haqni isaa hin baane maaltu ta'e akkamitti du'een achi buuteensaa dhabame Hacaaluun Hundeessaa albeemni isaa eebbifamuuf qophiirra jira Hiriyoonni isaa akka dubbatanitti Hacaaluun Hundeessaa qaamota mootummaa deeggaran otoo hin taane qaama mootummaa hin deeggarree fi qaama mormituu irraayyuu qeequu kan dudduubatti hin deebine jedhu innis afaan isaatiin baasee OMN irratti kan dubbatedha. Hacaaluun Hundeessaa dandeettii inni qabu dandeettii waa sodaachuu qofa osoo hin taane waan itti himame akka gaariitti hojjetee nama mul'isu ture. Hacaaluun Hundeessaa waan nama keessatti hin dagatamne gaarii fi Oromoon yeroo hundumaa ittiin yaadatu gurguddaa hojjetee addunyaa kanarraa darbe. Oromoon yoomiyyuu isa yaadata, yoomiyyuu isa hin dagatu. Yeroo dirree waltajjii dirree addabaabayii masqalaatti kan Adawaa kan galma Minileemitti
wanta jirtu ifa baasee dubbate Hacaaluun Hundeessaa. Hacaaluu Hundeessaa yoomiyyuu kan hin dagannee fi yoomiyyuu kan dagatamuu hin dandeenye. Hacaaluun Hundeessaa akkamitti du'ee eenyutu ajjeese wanti jedhu ammayyuu addan bahin jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya, haala amma keessa jirru hundumti keenya akkuma beeknu haala gaarii hin taanee fi haala bareedaa hin taane keessa teenyee waa'ee Hacaaluu yoonnaa kana siidaan isaa magaalaa Finfinnee keessatti kan ijaaramuu qabu ture. Ji'a 2 gidduutti ijaarree mul'isna jedhanii sobaa kan turan amma illee haa ta'u kaa kunis jennee silas waaqa koma ture waan inni jedhe diduure hin ammaate kan si'anaa kaanoo tole maal jennagaa kan kee kana situ akka ummatatu akka kee warra nu goomatuuf seenaaf aadaa Oromootu aartiidhaan mul'ate. Egaa boonyin sin deebisnu maal lakkuu roobsinee seenaa kee seenaaf dhiifneerra haa ta'u kaa kunis jennee. Hacaaluu Hundeessaan jedhama. Yeroo garaan keenya waa baay'een gaddaa jiru kanatti obsus naaf hin taane deensus naaf hin taane roorroon hin hammaatte nan bara nan taa'u.
Bolo, 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 tadde aboja kombadde biyyoon galaba miti walirraan taraqanii maaloo 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 geessee geesse geessee geesse geessee geesse geessee lattuu seenaan duuteen baddu yaa bojaako bojiyaako ummanni si waama jedhanii maaloo 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 maaloo.